السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا كينيا كبجمو ودون أويتون يرو أما الدنيا قوتو جيكو تجرتو وآي مقالا كبجمتو مقالا القدسيتي. إيغا برسدانتين أمريكا دونالد ترامب مقالان القدس مقالا قدو إسرائيل تو لبسي بودا مرمين مسلموتا قوتو الدنيا تفنين اجرا. فلسطينوني قوتشا كان مرمان كنين إبه الدوتي لكاوامن مرمي كان الرتي مداوانيرو سغنتا سينا إسلام ما تنخيستيس وآي دجي فلسطيني سنف سينيسا kutaa 18 rageenya jirra sagantaa tana keessatti gadaa hedduu ibooda deebine rakkoo musliimoonni Falastiin keessa dabra wajjiin laalutti jirra rakkinni waggoota hedduu dura eegalame kunoo sadarkaa irra jiru kana dhaqqabuu danda'ee jira waan arraan tana mudachutti jiru haala gaarii hubachuuf seenaa dabre gadi fageenyaan beekuun dirqama kanaaf nutis qophii tana isiniif dhiyeessuun dirqama nutti tahe qophii dabre keessatti lammiileen Falastiin kan bara 1948 weerartoota Yihudaatiin qe'ee isaanii irraa buqqifaman rakkina isaan mudate ilaallee turre jaarsi Falasxiinotaa fi weerartoota Yihudaa jidduutti araara buusuuf muudame Felk Bernaadot shororkeessitoota Yihudaatiin ajjeefame kana booda Yihudoonni lafa ummata Falastiin saamuu isaanii itti fufan lammiilee 700 ol ta'anis qe'ee isaanii irraa buqqisan akkasumas Falasxiinota 30 ol ajjeesanii 30 ol madeessuu isaanii ilaallee qophii dabre goolomne inshallah arras bakkuma dhaabne irraa itti fufnaa nu waliin tura. فلسطين قطاع كرة أجيفمو بيرنادو توردوفي dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nama biraa muuduun adeemsi araara buusuu akka itti fufu carraaqqii godheera namni araaraaf bakka buufame itti aanaa Bernaadot kan ture kan lammummaan ammoo Ameerikaa Raalf Baanchi jedhama Raalf biyyoota Arabaa fi Israa'el jidduutti waraana godhamu dhaabsisuun nagaya buusuu kaayyoo duraa godhatee lafaa ka'e haala kanaan gurraan dhala bara 1949tti waliigaltee waraana dhaabuu kan jalqabaa Masrii fi Israa'el jidduutti mallatteeffame Lubnaan ji'a bitoota isaa keessa mallatteessite Urduun eebla keessa Suuriyaan ammoo adoolessa keessa mallatteessan Urduun wayita waliigaltee kana mallatteessitu lafa hedduu Israa'eliif kennite gandoota hedduu kan Tulkaaraamii fi Janiin jala jiran hunda dabarsitee Israa'eliif kennite Urduunii fi Israa'el ji'a eebla keessa walii mallatteessanii ji'a caamsaa ammoo Urduun lafa dhiiftee fi biraa baate eega wanti kun hundi raawwateen booda guyyaa muraasa booda Israa'el miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti akka makamtu taasifame kana booda dhaabbanni durmaanuu biyyi Israa'el jaamtu akka hundeeffamtu lafa tola kenne kun Israa'el biyya nagayaati biyya nagaya jaalattu ja'aa faarsuu jalqabe yeroo kana bakka bu'aan Israa'el galma walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa ol seennaan bakka bu'oonni biyyoota Arabaa ammoo galmicha gadi dhiisanii bahan hayyoonni seenaa akka dubbatanitti waliigalteen nagaya buusuu kun mallatteeffamus Israa'el rakkoo ummata Falastiin waliin qabdu karaa nagayaatiin osoo hin taane karaa waraanaatiin hiikuu barbaaddi sababaan ammoo ummanni haqa qabu ummata Falastiin waan ta'eef yoo karaa nagayaa deeman akka mo'aman ni beekan kanaaf waraana filatan waliigaltee kana booda ummanni Falastiin bakka lamatti addaan citee akka bulu itti murteeffame naannoo gara bahaa jiru West Bank ja'anii moggaasuun Urduun itti kennanii akka bulchitu godhan lafa cittuu gara kibba dhihaatti argamtu ammoo Gaazaa itti moggaasan isii ammoo Masriitu bulcha maqaan Falastiin ja'u galmeelee seenaa fi kaartaa irraa akka haqamu taasifame ummanni Awurooppaa fi dachii biraa jiru waa'ee maqaa Falastiin akka hin dhageenyee fi kan dhagees akka irraanfatu miidiyaaleen garagaraa dalagaa jabduu hojjetanii jiran mootummaan Israa'el rakkoon ummata Falastiin irra gahee addunyaatti akka beekamu hin fedhu keessattuu wantoonni nakbaan wal qabatan hundi akka dhokatan taasifamee jira wantoonni hedduunis dhoksaan akka maqootti kaayamanii jiran hayyuu seenaa Israa'el kan tahe Hileel Kohan dhimma kanarratti waan isa mudate akkanatti ibsan الوثائق بالأرشيف ممكن akka seera Israa'elitti dokumantiiwwanii fi wantoonni fedhii Israa'el miidhan hundi ummatatti gadi hin baafaman
akka maqootti qabaman. Sababa kanaaf wantoota baqattootaan wal qabatanii fi waa'ee waliigaltee mallatteeffamanii argachuu hin dandeessu. Waa'ee lafa baqattootaa kan bara 1948 duraa fi booda jiru irratti dokumentii akkanaaf kennan amata 10 duraan isaan gaafadhe ture. Isaanis waggaa 10 booda deebii naan ja'an. Torbaan dabre keessa dhaqee ammanaaf kennaa jeetiin gaafadhe. Ammallee waggaa 10 boodii deebii naan ja'an. Hussein Fakrii Al-Khalidii kantiibaa magaalaa Al-Quds kan ture yaadannoo takka barreeffatee ture. Namni kun hanga bara 1948 Falasxeen keessa ture. Waggaatti aanu bara 1949 yaadannoo isaa magaalaa Beirut taa'ee barreesse. Bara 1958 ammoo kitaaba biraa afaan Ingiliffaatiin barreesse. Haa ta'u malee kitaabni isaa haga ammaa akka maxxanfamu hin godhamne. Kunis dararaa fi rakkoon uummata Filisxeen irra gahee ture akka hin beekamne karaawwan ittiin dho'ifaman keessaa isa tokko. Bara 1948 wayita Israa'el akka biyyaatti hundoytu lammiileen Filisxeen 700,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa akka buqqaan godhamee jira. Haa ta'u malee Filisxeenoonni muraasni daangaa biyya Israa'el keessatti akka hafan taasifamee jira. Sababaan Filisxeenoonni muraasni akka hafan godhameef garuu nama hundaafuu ifaa miti. Naannoo tokko tokko sababa hordoftoota amantii kiristaanaa tahaniif dhiisan. Fakkeenyaaf magaalaa Naasraa yookaan Naazireet heddumminaan kiristaanotaatu jiraata. Ummanni achi jiraatu uummata Filisxeen ta'us amantiin isaanii kiristaanummaadha. Bataskaana guddicha dachii tanaa kan ta'e Vaatikaan waliinis hidhata gaarii qaban. Sababa kanaaf waraanni Israa'el jiraattoota Naazireet irratti tarkaanfii takka illee akka hin fudhanne dhorkame. Inumaahuu magaalaan Naazireet baqattoota 60,000 lakkaa'aman kan gandoota akka Safuuriyyaa, Almujaahidilii fi Ma'aluul irraa dhufan walitti fudhachuun keessummeessitee jirti. Baqattoonni Filisxeen kan magaalaa Naazireet keessa jiran kunniin yoo barbaadan magaalaa san keessa jiraachuu ni danda'u. Garuu gara ganda sanii deebi'uun isaaniif hin ayyamamu. Gandi kun ganda Safuuriyyaati. Gandoota Filisxeen kanneen akka barbadeeffaman godhaman keessaa isii takka. Namoonni naannoo kana jiraataa turan hedduun isaanii gara Lubnaanii fi Suuriyaa baqatan. Muraasni isaanii magaalaa Naasraa yookaan Naazireet keessatti daheeffatan. Bakka qubatan kana Al-Safaafraa jedhanii waaman. Gandi isaanii kan duraan keessa jiraataa turan Safuuriyyaan kiiloomeetira 2 qofa qubsuma amma jiran kanarraa fagaata. Haa ta'u malee wantoonni hedduun barbadeeffamanii jiran. Yahudoonni Israa'el ganda Safuuriyyaa maqaa isaa jijjiiruun Zippoorii jedhanii moggaasan. Adeemsa kana bakka hedduutti fayyadamanii jiran. Mala Yahudootaa kana sirriitti xiinxalaa. Abbootiin ilmaan isaaniitiif gandi keenya Safuuriyyaadha jedhanii itti himan. Ijoolleen yeroo dheeraa booda yoo deebi'an waan Safuuriyyaa jedhamu hin argan jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun gandoota laga Gaalilee gama kaabaatti argaman keessa kiristaanota jiran achuma ganda isaanii keessa akka jiraatan hayyamaniif. Adeemsi kun adeemsa uummata Filisxeen amantiin adda qooduuf mootummaa Israa'eliin yaadamee hojjetameedha. Garuu uummanni Filisxeen waan kana dursanii waan beekaniif harkaa kuffisan. Israa'el lafa uummata Filisxeen irraa saamtu seeraan harka ofiitti galfachuudhaaf seerota garaagaraa baaftee uummata Filisxeen dararaa turte. Akkaataa Israa'el lafa ittiin saamaa turte walaleessaan Filisxeen Saamii Alqaasim akkanatti ibsam. معظم أراضينا صودرت ويعني شخصيا أسرتي فقط lafti teenya hedduun isin harkaa saamame lafa hektaara hedduutu nurraa saamame. Israa'el lafa saamuu barbaadde seera 30 itti baafti. Fakkeenyaaf abbaa kiyyaa fi deera kiyya leenjii waraanaa fudhatanii jirtuu jedhanii akka gara lafa isaaniitti hin deebine itti murteessan. Waggaa 3 booda immoo lafti sun akka saamamu ajajee dabarsan. Abbaan kiyyaa fi deerri kiyya gara mana murtii dhaqanii murtee kana morman. Warri mana murtii immoo akka seera Israa'elitti lafti waggaa 3 irratti hin facaafamin ni saamamu. Kanaafuu isinirraa fuudhamee jira deemaa jedhaniin. Abbaan kiyyaa fi deerri kiyya wanti lafa keenya irraa facaafachuu dhabneef sababa leenjii fudhattanii jirtan jaamuun akka garas hin seenne dhorkamneeti jedhanii iyyatan. Abbaan murtiitis yoo barbaaddan deemaatii waraana Israa'el mana murtiitti himadhaa waan allaallatu jee ofirraa ari'e. ارفعوا قضية على الجيش هذا لا يعنينا. Saamii Kamaal Abduraaziq mana Filisxeenitti keessa jiraataa ture takka takkaan yaadata. Bara 1948tti wayita Filisxeen keessa ari'amu dargaggeessa waggaa 30 ture. Haati warraa isaa immoo waggaa 28. Waa'ee mana isaa akkanatti ibsam. بيتنا في ترشيحة يا ستي مؤلف من طبقين كل طابق
في 4 غرف ومنافعهم. manni keenya kan tarsheetti argamu fooqii lama qaba. Fooqii lameenuu irra kutaalee afurtu jira. Ji'a ramadaanaa keessa fooqii gubbaa ol baheetiin firee nabaa muradda. Gamoo gadiitii ammoo shookkaa yookaan tiiniin muradda. Duuboo amma maal gochuu dandeenya? Homaa farkaan qabnu. Manni kiyya ammas achuma jira. Maatii sadiitu keessa jiraachuu jira. بعده ساكنين من أقرب 2 فيه 3 عائلات. manni kun mana Saamii Kamaal Abduraaziqiiti. Mana waggaa 60 dura ijaarame. Mootummaan Israa'el mana kana saamee yeroo dheeraaf eega kireesseen booda mana abbaa hin qabne je'ee gurgurate. Amma baqattoota Falasxeeniitu bitatee keessa jiraataa jira. Diizaayiniin mana kanaa akkuma gaafa duraan ijaaramee jira. Saamii Kamaal Abduraaziqis ta'ee ilmaan isaa gara mana isaanii akka deebi'an hin hayyamamuuf. Keessa jiraachuu miti dhaqanii daawwatuu iyyuu hin danda'an. Lammiileen Falasxeen kanneen miiliyoona 6 ta'an kan baqattummaan biyyoota garaagaraa keessa jiraatan seenaa kanaan wal fakkaatu qaban. Kanarraa tanumaan goolobna. Qophii itti aanuun haga walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii seenaa Filisxeen kan amma dura isiniif dhiyeessine keessatti biyyoonni Arabaa Israa'el walii galtee nagaya buusu mallatteessuun dachii Filisxeen gadi dhiisanii bahuu isaanii ilaallee turre. Keessumattuu Urduun lafa hedduu Israa'eliif kennuudhaan dachii West Bank fudhattee baate. Israa'el ammoo lammiilee Filisxeen kan lafa Urduun gadi dhiistee baate keessa jiran humnaan buqqisaa ari'uu itti fufte. Muslimootaa fi kiristaanota walitti buusuudhaafis kiristaanotaaf mirga kennitee musliimoota qofa cunqursuu yaaddee turte. Garuu hin milkooyne. Gandoota ummata Filisxeen irraa buqqiste ammoo maqaa jijjiiruudhaan maqaa Filisxeenotaa akka dagatamu taasisuu yaalteerti. Dabalataanis dararaan ummata Filisxeen irra gahaa ture addunyaatti akka hin beekamnes waan hedduu dhoksitee jirti. Filisxeenoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran. Muraasni ammoo sababa garagaraatiin achuma dachii Filisxeen kan Israa'eliin saamame keessatti hafan. Namoota kanneenis sababa garagaraatiin lafa qonnaa irraa saamuun akka dararaman gootee jirti. Walumaa galatti Israa'el lammiileen Filisxeen qe'ee isaanii irraa akka buqqa'an kan buqqa'anis akka gara qe'ee isaanii hin deebine gochuun mirga namummaa isaanii sarbuu isii ilaallee qophii dabre golobne. Kanarraatis bakkuma dhaabne irraa itti fufnaa nu waliin tura. Palestiin kutaa 14ffaa. Bara 1969tti muummittii ministeera Israa'el tan turte Goldaa Meir waa'ee ummata Filisxeen akkana jechuun dubbatte. Ummanni Filisxeen jaamu kan dachii Filisxeen irra jiraatu kan Filisxeen biyya tiyya jee himatu takkaa dachii tan irra jiraateen beeku. Nutis ummata Filisxeen jaamu tokkollee hin ariine. Ummanni Filisxeen jaamu takkaa seenaa keessatti jiraateen beeku. Hubadhaa muummittii ministeera Israa'eltu dubbii tana dubbate. Arraan tana osoo namni tokko dubbii faallaa biyya Israa'el dubbatee rakkoo hamtuutu isa mudata. Dubartiin tun dubbii tana sababaa dubbatteef qabdi. Kunis ummanni Filisxeen jaamu ni jira yoo jaame Israa'el yakka waraanaatiin gaafatamti. Kanaafuu ummanni Filisxeen jaamu hin jiru. Nuti ummata Filisxeen jaamu hin buqqisne. Akkasumas biyyi Filisxeen jaamtuus hin jirtu yaada jedhu sammuu ummata addunyaa keessa naquun barbaachisaa ta'e. Lammii Israa'el kan ta'e Theodor Katz yakka ummanni isaa raawwate akkanatti ibsa. I'm from those who learned in the school that people with no land mana barumsaa keessatti dhaadannoo lafti ummata hin qabne ummata lafa hin qabneef haa kennamu jedhuutu barsiifame.
akka zaayinistoonni ja'anitti ummannees jiraataa ture kan nuti Filisxeen jennee waamnu tarii bakka kana jiraataa ture garuu akka ilma namaatti hin lakkaa'amu jechuudha. Kana jechuun ummanni miliyoona 3 ta'u kan bara 1948 dura as jiraataa ture takkii ummataa miti yookaan bakka kana hin jiran jechuudha. Kun ammoo dogongora guddaadha. Are either no people or were not here, and this was a kind of a mistake. Hayyuu siyaasaa kan ta'e Azmii Bishaaraa dhimma kana akkanatti ibsa. ما جرى من حيث التهجير ummanni Filisxeen bakka kana ari'amuu isaanii waakkachuun yakka ifaan mul'atu waakkachuudha. Yakka raawwatame kanaaf beekamtii kennuun ammoo Israa'eliif miidhaa guddaa qaba. Inni duraa Israa'el dararaa lammiilee Filisxeen irra ga'eef beenyaa akkaan guddaa ta'e kafaluu qabdi. Gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an hayyamuu qabdi. Lammaffaan Israa'el biyya dimokiraatawaa jettee of yaamti. Kun ammoo maqaa isiitiif rakkoo guddaadha. Mirga namummaa fi mirga uummata Filisxeen jechaa yeroo hunda mana Filisxeenoota keessaa ari'an keessa taa'anii haasa'u. Kanaafuu isaan dhugaa jiru waakkachuudhaaf waan guddaa dalagu. Wanti kun haalaan akka waakkatamu taasifamee jira. Sababa kanaaf Israa'eloonni hedduun isaanii waan mudatee hin beekan. Namoota beekan ammoo mala garagaraatiin akka amanan godhanii jiran. Abbootiin keenya Falasxiinota bakka kanaa eega ari'anii sababa quubsaa mataa isaanii qabu. Kanaaf jecha waa'ee Falasxiinota biyyarraa buqqisuu kana akka dubbatan hin heeyyamamuuf. Sababni isaa waa'ee kanaa dubbachuun kabajaa biyya Israa'el ja'amtuuti gadi buusa. And they were taught not to talk about it in public because it embarrasses Israel. Arraan tana Falasxeenoota miliyoona 6 ta'aniitu addunyaa guutuu keessa faca'ee baqattummaan jiraataa jira. Kanneen keessaa parsantii 30 ol kan ta'an kaampiiwwan baqattootaa keessa rakkoo fi dararaa guddaa keessa jiraataa jiru. Siyaasaan haasawaa faayidaa hin qabneen guutamee jira. Waan kanaaf isaan isiniif goona ja'an. Garuu hundi isaa soba ture. Nutis akka dhabamnu godhamne biyyi teenya Falastiinis akka dhabamtu taasifamte. Wayita biyya tiyyaaboo ijoollee ture. Amma dulloomeen jira. Ijoolleen tiyyaas dulloomanii jiran. Duratti tarkaanfachuu dandeenya. Sabboonummaan keenya ka duru eessa dhaqe. Ammaan tana sabboonummaa jechuun kiisha dursitootaatiif maallaqa arjoomuu jechuudha. Gamoo gurguddaa ijaaranii afeerraa adda addaa irratti hirmaatuudha. Cidha ilmaan isaaniitiif maallaqa 60,000 lakkaa'amu kafaluudha. Bara 1948 irraa kaasee haga ammaa waggaa 60f akka nama du'ettiin jiraachaa jira. Mana hin qabu, lafa hin qabu, rakkoof saaxilamaadha. Humnaas hin qabu, gadda keessa jira. Waggaa 60 guutuu gaddaan akkaan jiraadhu godhamuun kiyya kun sirriidha. Warri biyya alaatti dhalatan lammummaan qaban. Amma boodas biyya malee akka jiraatan godhamaa abdiin gara biyyaa deebi'uudha onnee isaanii keessa kaayamuu qaba. Abdii kutachuun qaban wanti akka biyya ofiin jiru namni biyya qabaachuu qaba. Nuti uummata Filisxeen nuti manas biyyaas ni qabna. Akkuma uummata addunyaa biroo nutis ilmuma namaati. Nuti waan akka tasaa uumamnee miti. ما خلقناش عبث في هذا الكون وطلعنا. طرد الناس من ديارهم هو جريمة حرب. Ilma namaa qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuun yakka waraanaati. Nama buqqeessan gara qe'ee isaatti akka hin deebine godhuunis yakka waraanaati. Israa'el yakka waraanaa kana bara 1948 qofaa miti kan raawwatte. Hanga ammaattis yakkuma waraanaa isaanitti jirti. بل تستمر فيها إلى اليوم. 60 عاما من Ummanni Filisxeen waggaa 60 fi rakkoo fi gadadoo keessa jiraate. Ummataa fi mootummoonni Arabaa waliigaluu dhabuun isaanii, keessaa'uu mootummoonni Arabaa qoqqoodamuun isaanii, shororkeessummaa fi gara jabeenyi zaayonistootaa, addunyaan guutuunis shira kana hunda akka waan hin arginii callisuun rakkoo kana hundaaf sababaadha. Magaalaan Al-Quds dhimma Israa'elii fi Filisxeen keessatti bakka guddaa qabdi. Amantiileen sadan Islaamummaan, Kiristaanummaa fi Yahudaan akka magaalaa isaanitti ilaalu. Eega bara 1948 ammoo magaalaa tana magaalaa Yahudaa fakkeessuudhaaf Israa'eloonni shira garagaraa irratti raawwataa jiru.
gubbaarra wantoota islaamummaa wal qabatan barbadeessuun gama jalaatiinis qotanii shira hedduu raawwachuutti jiru. Keessattuu masgiida Al-Aqsaa irratti shira guddaa dalaguutti jiru. Yahudoonni masjiida Al-Aqsaa jala qotaa jiraachuun isaanii kan beekame ta'us garuu sababaan isaan qotaniif maal akka ta'e namuutiifuu ifaa miti. Walumaa galattuu bara 2020tti magaalaa Al-Quds magaalaa irra hedduun jiraattota isii Yahudoota ta'an godhuuf kaayyoo qabatanii socho'aa jiru. Kunis manneen Falasxeenootaa diiganii Falasxeenota buqqisuu, bakka sana immoo Yahudoota karaa seeraan alaatiin qubsiisuudha. Dhaadannoon Zaayinistootaa kan lafa hedduu ummata Arabaa xiqqaa waliin jedhu bakkaan ga'uuf ariifataa jiru. Dogoggora bara 1948 dura raawwanne ammaas raawwachuutti jirra. Bara 1948 dura warraaqsi Filisxeenootaa gosa olaantummaa ofii mul'isuuf kaayyeeffateen hoogganamaa ture. Arraas paartiin tokko paartii biroo caalee argamuuf qofa hojjechaa jira. Dhimma siyaasaa irratti waan tokkollee dogongora duraanii sanirraa hin baranne. Bara 1948 dura mootummaa Ingiliz abdii godhannee socho'aa turre. Hooggantoonni siyaasaa keenyaa karaa lamaan Filisxeeniif falmatuu yaalanii turan. Zaayinistoota wal waraanaa Ingilizii waliin ammoo firummaa uumuuf carraaqqataa turan. Arraas waanuma san fakkaatuutu jira. Jijjiiramni Ameerikaan fiddeen jirtu yoo jiraattees Ingiliz bakka bu'u qofa. Bara 1948 dura namoota lafa babal'aa qabaniin yookaan baalabbaataan durfamaa turre. Arrammoo dureeyyoota jajjabaan durfamaa jirra. Bara 1948 dura siyaasaa diina dura ittiin dhaabbannu hin qabnu. Arraas gama saniin ogummaa gahaa hin qabnu. Bara 1948 dura ummanni hooggantoota dogoggoraa filatee jala deemaa ture. Ammaas hooggantootuma akkasii jala jirra. أساء اختيار القيادة واليوم أيضا نحن نسيء اختيار القيادة. There's a new Nakba taking place as we talk. Nakbaan haaraa inni ammaas raawwatamaa jira. Haa ta'u malee inni kun isa bara 1948 raawwatame wal hin fakkaatu. Kan bara 1948 sun waan yeroo gabaabaa keessatti saffisaan raawwatamedha. Inni ammaa kun garuu suuta raawwatamutti jira. Ummata mana ari'uu, mana diiguu, namoota hidhuun waggaa 40 oliif raawwatamaa jira. Kun tooftaa ummata Falasxiin ittiin sodaachisanii biyya isaanii irraa ittiin buqqisuuf lafa kaayyatanidha. Har'aan tana Falasxeenoonni miiliyoona 6 oliitu baqattummaan jiraataa jiru. Gara biyya isaanii deebi'anii lafa abbaa isaanii daawwachuu danda'an. Lammiileen Falasxeen miiliyoona 5 hanga 6 ta'an ammoo lafa Falasxeen keessa tan ammaan tana Israa'el jaamtu keessa koloneeffattoota Yahudaatiin hiraarfamaa jiraachaa jiru. Lafa xiqqoo Gaazaatti ammoo Falasxeenoonni miiliyoona 2 ta'an ukkaanfamanii jiraachaa jiru. Gaazaa keessaa ba'uufis ta'ee gara Gaazaa deebi'anii seenuun akkaan rakkisaadha. Lafa West Bank jaamu keessatti ammoo bakka tokkorraa gara bakka biraa deemuuf keellaawwan sakatta'iinsaa hedduu bira dabruun dirqama. Israa'el keellaawwan kunniin jiraachuun isaanii nageenya kiyyaaf akkaan barbaachisaadha jetti. Haa ta'u malee xiinxaltoonni siyaasaa dhimmi kun nageenya Israa'el eeguuf osoo hin taane ummanni Falasxeen akka ofifatuu fi cinqamaa jiraatu yaadamee qophaa'ee jaan. Wanti magaalaa Ramaalaa keessatti yeroo tokko raawwatame addunyaa hunda biratti ajandaa marii ta'ee ture. Loltoonni Israa'el meeshaa waraanaa dargaggoota Falasxeenitti qabuudhaan uffata isaanii guutumaan guututti magaalaa walakkaa dhaabbatanii akka ofirraa mulqan godhan. Kunis ummata Falasxeen qaanyeessuuf yaadamee raawwatame. Ummata hiriira ba'ee iraarsuu fi tumuunis mala Israa'el hamilee Falasxeenootaa ittiin ajjeesaa jirtuun keessaa isa tokko. Wanti bara 1948 raawwatamaa ture ammas raawwatamaatuma jira. Ummanni Falasxeenis waanuma qabuun ofirraa falmachuutti jira. Seenaan kun hin goolabamne.
Seenaan kun akkamitti akka xumuramu if dura laaluu dandeenya. Yakki duguggaa sanyii raawwatamu itti fufaa jira. Qabsoon yakka duguggaa sanyii ofirraa deebisuuf godhamus itti fufa. The ethnic cleansing operation continues. Dhaabbileen Israa'el yeroo hunda akka isaan dinqisiifannu nu godhaa jiran. Ani isaan komachuu hin barbaadu. Warra guyyaa fi halkan piroojaktii isaanii bakkaan ga'uuf akkasumas fedhii isaanii galmaan ga'uuf karoorfachaa dalagan hin komadhu. Ofuma komachuu barbaade. Nuti nakbaa if dura mudatuudhaaf deemu dura dhaabbachuuf waan takka illee dalagaa hin jiru. من فصول النكبة المستقبلية رغم مرورها العمر umrii dheertuu dabarsus anammaas waan takka irratti amantii guutuun qaba. Sunis Israa'el zalaalam hin jiraattu. Garuu wanti kun ta'uudhaaf ummata Arabaa bira jijjiiramni jiraachuu qaba. Ummanni qabsoo akka godhu wanti isaan qindeessu jiraachuu qaba. Qaamni tokkolleen warraaqsa ummataa ukkaamsuu hin danda'u. على تابعة الشعب العربي في القتال. الشعوب ما حدش بيقدر يقهرها. هي قضية العرب اللي تجسدت في فلسطين. الهدف فلسطين أمة عربة هندا وكبوتي. إسرائيل عربة هندا وجلتي قلفتو كايفت. أمني أكا أمني عربة هندين بتمنف أرسا كفلاجر أمة فلسطين. سببني أمو فلسطينو تاتو قرار رجر. إسان قرار رامكسون برباچساد. بوان أركم مال تهودن ده. حالي أمني عربة أمان تنتجرون ما يديس. موتما ديمقراطوا هنتاني ديگران. فرقان والقوقودني والجبن. qabeenya ofiitis to'achuu hin dandeenye waa warri lixaa dalagus akka jala deeman godhamee jira. Akkanatti fakkaatutti kun hundi qaama nakbaati. Nakbaan waan dur raawwatame san qofaa miti. Sababa saniif ummata yaadachiisuudhaaf wagga waggaan nakbaa ayyaaneffachaa dabarsina. Nakbaan ummata Filistiin yaadachuuf takkaa'oo isaan waliin jiraachuu keenya ibsuuf wanta qopheessinee miti. Nakbaan rakkoo ummata Arabaa kan sababa buqqa'insa ummata Filistiiniin uumame ummata biraa barsiisuuf qophaa'e. نحن اليوم كما كنا في الأمس وكما سنكون في غد. ammaas akkuma dur jirru san jirra. Ibduraas akkanuma ta'uuf deemna. Nuti amma karaa qaxxaamuraa irra jirra. Takkaa Falasxiiniin bakkatti deebisuuf qophaa'uu qabna. Yoon taane garuu Falasxiin dhabamtee jirti waan jedhu amannee fudhannee taa'uu qabna. Yoo dhabamtee jiraatte ammoo ni tura malee ummanni Arabaa hafees akkanumatti dhabama ta'uuf deema. أجزاء كثيرة من الوطن العربي. kanarraa tanumaan goolobna. Inshaallah adeemsi Israa'el kan bara 1948 booda maal akka fakkaatu if duratti itti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.